Yartu galabata ilmi yartu galasena nyata faji orma fani fatekata Inyati gumagota galabatu bati gumagota Mumanya nasena sikafata Barla manjiru faji kumatu kumare Omana fagoo fi dhihoodhaa ilmaan Oromoo kanneen dhugaaf dhaabbatanii haqaaf falmaa jirtan kanneen akka minaangoo calleeffamee ka'e hin beektani warri baadiyyaa minaangoo calleeffamee ka'e qilleensatti kennamu wasakha akkana hara qilleensi yoo qilleensa kan deebi'e wasakhicha akkana harata kanneen garan taanetti haranne kanneen dhugaa keessanii qabsooftanu kanneen yaada Oromoof malee yaada tokko hin sossoone kanneen kaayyoo Oromoof malee kaayyoo tokko hin sossoone kanneen dhumaatii ummata keenya ol bayee iyyachuus hin danda'u namatti masuutiin qabu akkanatti dhumaa jiruuf kaayyoo qabdanu kanneen haa Oromoof jecha ciccitanii karaa sooshaal miidiyaa ta'e biyya keessas ta'e kanneen falmaa jirtanu fagoof dhiyoo teessanii sagaleen kiyya isin bira qabu nagaan koo isin agahu ilmaan Oromoo jalqaba haasaa kiyyatti utuu hin darbiniin tura an shaneen beeku shaneen anan beektu an shaneen beeku shanee jechuun warra mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo deemtu shanee jedhamti malee isin nama nyaattu isin nama achi gortu shanee jedhamti isin shanee isin beekuan isin nam beektu waraanni isin amma shaneetti ni moggaafta waraana woboo jedhaman malee shanee an hin beeku shaneen an isin nam beektu kana hubadha kaleessa Wallaggaa keessatti waraanni mootummaatiif kanneen kaayyoon Minilik kalmaan ga'uudhaan dheengadde dhaqanii daboo kadhatan nama 250 bakka tokkotti haadha hiyyeessaa kan horii eeddu faa dubartii tokko lama dhiira tokko faa agartanii jirtanii footoo sa'an viidiyoo qabanne warri feesbuukii illee eeyyamaan jiranu kaleessa akkanatti Wallaggaa keessatti rashanamani Oromoon qulqulluun kaleessa gizii asirra baate sababa Kamaal Hebbuu sababa Ustaaz Kamaal jettee sababa duraan warra biyyaaf wareegamu jettee olii gadi borcaa turte eda gizee dhugaan sitti mamu eda gizee akkaataa isaan du'an dhugaa wareegamu biyyaa wareegamuu isaanii bahanii himanu eessatti ni paamti gizee kaleessa dhiigalmaan Oromootiif nyaata dhugaatii dhiifte ijoolleen bosonatti galte kaayyoo Oromootiif jette akka haati siin duune akka abbaan siin duune roorroorraa eeguu jettee bosonatti galte kaleessa irra guyyaa lama moo sadi borcaa ooltan karaa laayivii seentanii borcaa ooltan edamaa keddaamtani gizee akkasitti dhugaan bahee dubbatamu gizee namni biraa wareegame himu gizee namni isaanii wajjin jiru himu maa callistani Oromoon Wallaggaa sababa isaa hin beeku an Wallaggaa miti dhaloota kiyya Wallaggaa miti an sababa kakoo isinitti himanne an Wallaggaa miti an ilma Oromoo Oromiyaa guutuu malee Wallaggaa fi naasa'u biyya tokko naasa'uun an guutuu Oromoo ofiitti naasa'a Harargeen gaafa miidhame Harargee fanaafaa Jimma gaafa miidhame Jimmaa fanaasaa Shawaan gaafa miidhame Shawaa fi naasa'a malee an bakka takka bakka hin bu'an Oromoo hundaa fi naasa'a malee akka keetii Arsii jedhee hin borcu akka keetii Jimmaa jedhee hin borcu Shawaa jedhee hin borcu Wallaggaa maa tuqama jettee Wallaggaa borcitu hin beekuan Arsii maa tuqama Arsii maa du'a Arsii borcita hin beekuan ati gaafa akkas iyyitu asirra baate kaayyoo Oromootii miti bar kaayyoo wallaahi kaayyoo miti bar maa Arsiin du'aa qofaa boossa asirra teesse maa Jimmaan du'aa qofaa boossa asirra teesse maa Wallagga tuqamaadhaaf boossa bar jedhu kan saddeemaa jira isa Oromoo dhumaa dhiifte dheengadda gizee Wallootti ummata harii kana makiinaa taranii rashananu maa calluma jettani maa ustani maaf akkanatti hin boonye kaleessa gizee Kamaal Ustaaz Kamaal Hebbuu wareegaman warri bilxiginnaa deeggartus ol yaatanii iyyaa ooltani dheengadda isin kaayyoo Oromoo qabdani maaliif dheengadda gizee Walloon akkas dhumu Oromoof mitiyan gizee Walloon akkas habashoonni warri kaayyoo Minilik zamashaan akkasitti baanii cafacafanu maa calliftani dubbiin kiyya isiniif gala kaleessa dheengadda kaleessa gizee Ustaaz Kamaal Hebbuu jettanii mucaa Jimmaa du'e jettanii mucaa Jimmaa duraan du'e wayitii jettanii innis biyyaa wareegame innis qabsaa Oromoo biyyaa wareegame inni malee bakka keessin bakka hin buune Jimmaan tokko bakka hin buune akka Jimmaa asirra deemanii odeessanuu miti inni Oromoodhaaf wareegame innis waraanuma mootummaan nyaate isas kaleessa Ustaaz Kamaalii jettanii asirra baatanii iyyitan dheengadda gizee Walloon habashoonni waraana mootummaati miti habashoonnitti yaade akkana Walloo cafacaftu maa calluma jettani kaleessa Ustaaz Kamaal Hebbuu otuu waraanamee du'e biyya isaatii wareegame nan du'e dhaqe silumaa yookiin nan injifadhaa yookiin nan injiftama dhaqe inni kaayyoo isaatii dhaqe rahimallahu an maa callistani dheengadda Walloon gizee makiinaan tokko rashanamu maa callistani har'a immoo
karaa ittiin ummata walitti buuftanu argattanii karaa ittiin ummata aca barbaarii ashabbaarii ummanna sira yaa'u kun agartanii akkas ummata Oromoo walitti buusuudhaaf eda mootummaan ol bahee miidiyaa mootummaa cuftinu shanee ummata keenya wajjin balleessana muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed kan takkaawaa tokko poostiin godhin kalee tawaa shanee poostii godhan sagalee isin asirra wacaatanu argatanii isin Oromoodhaa fi maaliif dheengadda callistani gizee walloon dhumumaaf callistani wallagga washaneedha jettani gizee walloon dhumumaa callistani gizee walloon sabni walloo dhumu Oromoo keessaa kan akka walloon moo jira gizee sabni Amaaraatti baatu yoo mootummaa digaroota maaf callistani har'a garuu asirra baatanii haasaa borcitan ni darba wallahi an du'een bada malee kaayyoo koollee gadi hin gadhiisu waan gara ummannitti jige jedhee hin jigu garuu hin qaanfattanii boodammoo ni qaanfattanii warra asirra baatanii aca barbaariin ashabbaariin ummata waliin dhooftanii ummata Oromoo ficiisuuf jettan kun ni gaambitanii booda ni gaabbitanii warri wareegamtoota dura akkas fixe soddaan abbootiin warra amma kadhatamee dhufee Oromiyaa cafacafaaru kun Minilik kan Oromoo akkuma fedhetti rashanaa ture kan Oromoo akkuma fedhetti irra deemaa ture meerre isuma du'ee bade malee Oromoon numa jira waraanni bilisummaa Oromoos numa jira Oromoonis numa jira erga Minilik duute dallansuun Rabbii irraa hajiraatu meeqa gootota meeqa kan akka Baqqalaa Garbaa Jawaar Muhammad marroo kumsaa dirribaa kana madiina boochisaa kanatu baheechi keessaa erganaa ol bahe aceefaa erganaa ol bahani gootonni kun General Kaleessa kan wareegaman Ustaaz Kamaal Hibboo erganaa ol bahani erganaay kaayyoon Minilik iyyuu galman geenya ilmaan Oromoo anama mootummaa miti mootummaa warra jaraa lolee hadhaw waraana bilisummaa Oromoo jaraa lolee miti hadhaw jarri yookiin injifannaa yookiin injifatam naaf dhaqan miti hadhaw yoo wareegamanis yoo wareeganis hadhaw jarri yoo ajjeefamanis yoo ajjeesanis hadhaw jar ummanni nagaa maaliif fixama bar maaliif ummanni nagaan dhuma warri asirra teessanii Oromoodhaaf haasaa jirtanu dheengadda walloon gizeenni makiinaa taramee dhumu maa callistanii kaleessa Ustaaz Kamaal Hibboo biyyaa wareegame otuu mootummaan lolu mootummaan dha'ee ajjeese maaliif iyyitani kaayyoon kun Oromoo waliin dhahuudha waraana bilisummaa Oromoo jettanii jibbitanu kun Oromoo waliin dhahuudha bormoon gaabbitu dhugaa Rabbii hin gaabbitu bor angaru waan hin qabadhin gadhiisu an kaayyoo kiyyan gadhiisu ilmaan Oromoo hangan dandeetti shanammi shan jaayoon alaalelle Oromoodha iyyuun dhiisu Oromiyaadha iyyuun dhiisu an bakka takka bakka hin bu'an wala Arsii wala Harargee wala Jimmaa bakka hin bu'u garuu ummatuma Oromoo hundaaf anaasaan wallahi al'aziim Oromiyaa hundaaf anaasaa malee bakka takka bakka hin bu'u aca barbaariin ashabbaariin kan warra asirratti kaleessa laayivii baatanii haqqisaa turta waa'ee Oromoo irratti maa callistan dhengede gizee walloon dhumu kaleessa Ustaaz Kamaal Hibboo akkuma ummanni wareegame bar Ustaaz Kamaal Hibboo nan du'e deemeetiyye yoon bilisoome yoo qadaan koo ga'ee du'e deeme kaleessa warri biraa wareegaman gizee ol ba'anii haasaan immoo dachee lixxan dhabdani maa kaayyoo keessan gadhiiftani maa olii gadi akka bishaanii raafamtani isin maa akka bishaanii olii gadi raafamtu kaayyoo keessan maaf gadhiiftu isin ilmaan Oromootiifoo isin na Oromoodhaafi nama takka bakka kameeraan jirre bakka kameeraan dhaabbate nagarretu miidhamaa jira akka bara mangistuu hidhan sana akka bara mangistuu natti fakkaata kan dhiirri dhalachuu jibban kan dhiirri dhalachuu jibbametu amma Oromiyaa keessatti akkasi yoo dhiirri dhalate yaaddaan hin du'a jalaa du'a ilmoon kanaaf yaaddaati haati akka obbo Baqqalaan jedhan amma haati manaa abbaan manaa irra hin jiru ilmoon dhiiraa mana keessa hin jirtu shamarree jala ajjeesaaran dubartii qofa mana teessi amma gizee akkasii keessa jira Oromiyaan wallahi warri asirra baatanii itti gaafatamtanii igalmaa Oromooti warri asirra baatanii iyyitanu garuu wanni isin beekuu qabdanu akka yeroon darbu beeka gootonni amma jiran yoo wareegaman illee Jawaar Muhammadii qabee guutuun goota Oromoo yoo wareegaman illee mootummaan kun ni darba gaafa guyyaan isaa bahe waggaa 40-50 bulchuu ni darba garuu ilmaan Oromoo maasuma jira qabsoon itti fufa garuu tasa asirra deemtanii waliin makaattanii malee dhiigalmaan Oromootiin maal taphattu ilmaan Oromoo kan nyaataaf uffata dhiiftee bosona seentee Oromoof lolaattu maal taphattu maqaa shanee irra keessanii akkaan taphattuuni bar dhiigalmaan Oromootiin akka taphattuuni wallahi al'aziim isin qaanfachiisu isin yaaddeessu qaanfattanii kaleessa shaneetu nyaate du'aan Kamaal Hibboo galeera jettani meerre edgizee inni ol bahee haasa'u
meerre gisee inni ode ol bahanii warri biraa wareegaman akkana himanu maa callistanii moo akkam dubbattanii amma kan dhiigal maawolosin taphataan gisee amma mootummaan akka barbaade Oromiyaa keessa deeme cafaa jira amma miidiyaan jara bas wama shanee qofaarsan ummata TikTok irraa iyyanu argatanii barki TikTok irra bulan miti jarri garuu ilmaan Oromoo kan bosona jirtanus ta'e kan kaayyoo Oromootiif qabatanii Oromiyaa ciccatan ta'e irratti du'a malee ciniina irratti du'a malee warra akkas aca barbaarii ashabbaaree sare deemte iyyitu bakkan kennina wamaa takkallee abdiin muratina warri biyya alaa keessa jirtan warri biyya alaa keessa jirtan ullee ammas warri biyya dimokiraasii keessa jirtan Oromoodhaaf hiriira bahu itti fufa warri biyya keessa jirtan immoo warri bakka Oromoon itti dhumaaru kana jirtan immoo kameeraa sirriitii waraabaati akkuma ummanni Amara gisee saban jara wareegame kameeraa deemanii waraabaati ummata habsiisaa karaa miidiyaa irratti dabarsan isiniin jedha obboleewwan kiyya kaayyoon ilmaan Oromoo galmuma gaha warri amma Oromoo fixaaruunuma darba abbaan jaraa soddaan jaraa minilikiyyuu galman geenye minilikiyyuu du'ee badi hamma qabrii itti dhiphattu du'ee badi arra inni iyyuu kaayyoon saayuu galman geenye inni waan Oromoo fixu akkan seenaa irraa qoradhetti kan akkasaan jiru kanattuu faarsanii amma alaabaa isaa baasanii warri soddootinii fi zamashaan miilik warri jedhan kun Oromiyaatti namman kun wamaa takka fixanii du'a ummanni fixamee zujjeeftanii du'ee bada malee ummanni bor amma dhaloota biraa akka dhaloota qubee dhaloota xixiqqoo kaa'anii ammas wamaa takka galma ga'uu hin danda'u aca barbaariin ashabbaariin akraariin kan asirra deemanii asirratti ijanu kun warri har'a carraa feesbuukiif carraa tiktookii argatan kun wamaa miti abshiraa biyya keessaa fi ala teessanii warri Oromoo ciccaa jirtan abshira otakka ni darba isii gisee kana dhiphina keessa jiramu kana hiyaadinaati isa ganaa dhufu abdanneetuma insha Allah rabbuna isiniin jedha obboleewwan kiyya warri ammallee iyyaaru tafuuf galman gawaa san jara bor akkasuma borcanii dheessanii bira galan amma galan kalaas galan amma akkasina ganaa jira dhagalatooma